jiru waan ta'eef viidiyoo waa'ee xiyyaa deemu ture sun viidiyoo ammaatillee miti viidiyoo Moota hanqamu baasa waliin mana keessatti teenya qamaa jira. Ani yeroo sanitti qofuuf qamisa aniin taa'u jira. Mana muka qofuuf qamisa uffadhee taa'u jiru kanatti mataan kiyya rifeensi na banaadha. Sammu mu'aasuuraana. Qabubbulee jiru haa ta'u sa'a kanatti gadhiisuun maaliif barbaachise sa'a kanatti waan akkasii san waraabuun amma dura waraabamanii haga ammaa haayamee amma gadhiisuun maaliif barbaachise waan jiru suni ifa nama waa hubatuuf jechuudha. So amma waa'ee viidiyoo sanarraa yeroon waan tokkoof lama. Mana keessa jirra. Mu'aas akka fille keenya taa'u jira. Waa'ee warabbal kaabaa suuraa nafaaftee hin jeen. Laa sin kaafne jeetu machi dhaabbate inni garuu na kaasee suuraa dabarfatee jira. Hara biraa. Inni kun nama miidiyaati nama waata. Na kaasee yaada jiruun na dhagahameen viidiyoo san nuti namni hanqee muraasni takka ijoolluma. Keessallee akkasii gabbuullee baadhu ja'u keessummummaadhaanii biyya namaa turre. Keessummaan osoo nama bira jirruutti nama wayii ziyaaruudhaaf ammoo bakka biraa dheera. Kana namoonni tokko tokko nu laaluudhaaf isaanis nutti dhufan bakka sanitti jechuudha. Guyyaa san nan yaadadha mana san dhaquu qofa yaadadha bakka san ta'uu kiyya qofa yaadadha malee wallaahi akkas ta'uu kiyya ammoo waan tokko yaadama isarraa qaba. Sirraa bichinaa fi suuraan waliin nama dhiiraa waliin na kaasan sanii wajjin waltaaneetuman viidiyoo irraa waraabe. Micoon haati tabira teesse sunillee akka viidiyoon san waraabamutu jirtu anaaf jecha rooketii teenya boodolsi baasuunis uummata kanaa hafan qabdu warri miidiyaa kana amantiin qabu si waraabanii biraan taa'a waraabinaan jettee walteennaaf micoon obboleettiiti bira teessee waraabeenan viidiyoo. Waraabnan irra naqee maal naan jee lafaa ol kee wallaahi rooketii na waraabdee jeeqamoo jirra jennaanin la an dafeetuman gabbuufadhee nama jala sheer godhadhee viidiyoo nama dhiiraa jalatti sheer godheetumaan la abbichuma suuraa waliin nu kaafamte kanaafin sheer godhan nam tokko erguu kiyya hin kakadhullee jechuun yeroo tokko tokko hin beekan yeroo kana isin hin jiru nin beek tokko tokko tarii amanuu dhabuus ni mala haala achi ture san isin waliin miidiyaa gubbatti yeroon argu qonnama amma akkana godhe kun shooppiidha moo anuma bakka waan jiru san of amanuu hin dandeenye ana ta'uu of amanuu hin dandeenye kanaaf ammoo waan sun anuma akkuma isin jedhe islaamallee waan hin godhe hin goonallee hin jawan amala kiyya kun erkadheetu waan keessaa haqee laal kun Mu'aaz hin waraabne hin jee ni shakke waan san daqiiqaa meeqaf mirtaa ta'uu dide yaani biya hanqa waliin dhufne sanitti akka faamilii wajjin jiraanne tamaam eenyuun caalaa ittiin dhalaayaa wajji qofalla wajji taphanna nyaataa dhugaatii bakka sun guyyaa isaa ni yaadadha tokko guyyaa isaa yaadachuu malee guutumaa guututtuu haalan keessa tures maal akkana godhame akkam akkas ta'es yaadachuu hin dandeenye haga arraan tanatti haga reefuun tanaa taa'eetiin if yaadu ture anumaa hiikee anummaa ana garuu waa'ee sanirraa yaada tokko hin qabu tarii waan godhamu maali jee bakka of keessa deebi'een of gaafachaa jira haga daqiiqaa amma itti haasa'u jiru kanatti illee jechuudha yeroon kana ja'us ani ilma namaati dilii hin dalagu jechuu kiyyaa miti nan dogongora nan toobadha gabrichi dogongoruudhaan beekamaa maleekaan taane ka dogongorra walaba taane ilma namaatiin dogongora. Wajjin nyaannee dhugnaa qamaatiin barcaan keenya bakka takkaa jechuudha. Si galee ani efa guyyaa saniiti gaafan feesbuuk irratti ijoollee teenya wallabee feesuuraa walee maxxansu jiru tokko arguun dhabdu gaafa san suuraa posti godhee hin beekan sani lammiin tiyya lammiin bar nama baalagee fi numa hidhatti lammiin tiyya na hidhattee na tuna maratte yawwaala kiyya qaqqabanii wamati ol baasaa ooltu kanarraa wuja'anii foormaat narraa godhan ji'a lama dura yawwaala kiyya fa foormaat achi keessaa ta'e yeroo sanitti akkas ta'uu kiyya of hin beeku jechuun kiyya ani hin diroine jechuu kiyya miti dilaa wayitiin jira hundaa ol akka rabbiin dogongora kiyya kana naa dhiise akka toobaatii narraa qeebalu araarama rabbiirraa hajeera. Itti aansuudhaan ammoo hawaasni kiyya akkuma walii galattu
viidiyoo san gartanii waan san gartanii namoonni tokko tokko qalbii na cabxaniif akka ijarraa na hambistan isin gaafachuu barbaada ifaman isin gochuu barbaada. Tokkoof ergamuu suuraa viidiyoodhaan waasanii hin kahadu. Tasanii alaa garuu abbicha ol baase rabbiin addunyaa akhiraa haadhatiyyaa fi dhalatiyyaa wal nangarsiisi. Yoo islaama taatanii islaamummatti amantan quban qabu jechuudha. Keessallee hin jiru. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii uumaa jamana geenye san badhaadhaa jirtu jabaattu fayyaa keessanii akkam jirtan. Viidiyoo tana jechuudha. Maaliif akka waraabin beeku? Waraabin anjetti qalbiin. Miidiyaan guutuun mucaa kana jechuudha. Miidiyaa guutuun mucaa kana. Qoya warri qulqulluuf gootan karaa koomentii viidiyoo namaa poostu gootanii eebii namaa waraabdanii qulqulluuf gootan. Har'a hayaat akka malee haala takka malee quci jetteet ilmaa fi haadhaan kakachaa ilma qabdi haadhaan kakatti ilmooti dhaleeti fi haadhatiyya jettee kakachaa eebii ilma dhiiraa tokko yeroo gabbaastu isaamaan honaanoo dubartiin akka kana baalageen likiskisiin haala fi saala dhabdeet arrafamuu fi gorfamuun waa'ee ta'ee dhiirri maaliif salphata? Dhiirri maaliif eebii ta'ee ka dhiiraa poosti goota waan inni sheeka ta'eef yookaan waan inni daawwaa himeef waan inni toobatee karaa rabbii isaa deebi'eef dhiirri abbaa fedhee dubartiin abbaa feete namni kamuu dogongoruun ni jirti ni dogongoraan ilma godhe hundi ilma namaa ni dogongora osoo ka danda'ame wallaahi wabillaahi guyyaa wahii jiraate guyyaan akkanatti uffata sirraa mulqamu hundi kan kee gabbaatee wal duraan dhaabbatta. Ilma dhiirati bar waan fedhe yoo ta'e waan nan isa dabra osoo hin taane waan namni irra jiru kan inni irraa dubbatamu qabu. Ahun ያለበት ሁኔታ እንዴት ነው? namni kun amma huneetan isaa akkami? Nama sa'aa kanatti walirraan buusee baasee zinaa dalagu dhiisanii sattaraniiti nama kanaan dura shabaaba ijoollee daa'ima kanaan dura dogongore dhalaan kaameraa duuba qaraaqarattee dogongorsite fidanii eebeessuun maaliif barbaachise? Namni tokko eebiyoo dalagee yoo toibatee kan rabbi deebi'e minaa gabbaa oleelaa soo maaltu nama galchi nama biraa maaltu sagaye? Akka abbadhe namni kun wallaahi ka isiin dhalaa saala takka malee bira akkana watti subhaanallah. Yeroo takka wanni saala jedhamu kun lakka haya onni jedhamu kun wallaahi dubartiirraa hedduu takka barbaachisa. Saala takka malee akkasitti jettee anaa mataa qullaa taa'u anaa kofoodhaan taa'u viidiyoo suuraa na kaafate inni suuraa na kaafatee geessinaan ergasii suuraa na kaafatte mu'aaz jedheen sin kaafanne jedheen na kaade akka gaafa biraan na miidiyaati suuraatii isa miidiyaa irra poost godhe na hin salphisneef anilleen har'a suuraa isaa on viidiyoo isaa qopheeffadhe laal ufii isiitiif jechuudha waan san keessa kagalcha isiidha malee isaa miti jechuudha maaliif inni qulqullaa si rifeensa footoo waan kaafate seete yoon isumaa silkii akkana godhu yaadumarra shakkites ni galte baalagee waan taateef jechuudha waan ufii isiiti baalagee taateef isa shakkiteet na waraabbatee suuraa na kaafate ka jettu intalattiitaa wajjin walii galanii isa gara miiran taanetti affeeran viidiyoo waraabbachuuf jecha isa dogongorsan wanni kun isinii galuu qabu jechuudha namittiin akka himaa jirtutti yoo dhageettan hundi keessanuu waan suuraa inni waraabbate seete footoon kii isa bira jira booda miidiyaa irra baasee na salphisaa inni nama miidiyaati anillee waan isa salphisu wahii qopheeffadha malaan jechuudha malaan osoo hirgixannaa hin taane footoon isaa isi inni footoo kaasuun saniin booda dhayixee humaasiitii tuttuqxee rirreeqattee itti siixee mirqaansitee ka afuufsistee shiishaa afuufsistee maal jettee ilma dhiirati bar ilma dhiiraa unkan obboleessa kee hangafarraa siixee riqatii gaggee xabbaqqee taa'u qabda unkan jechuudha nama alagaa badhee dhufe tokkotti riqatu miti jechuudha. Kazaan isa miira keessa galchitee waan kaameraa waraabbachaa jirtuuf isa eebeessuuf waan san gootes ni galte inni har'ammootuyyuu isiin biqaatee kamiin ilmoo biyyaa ka qabdu ilmoo biyyaa qabdi afaan isiitiin dubbataatti ilmoo kiyyaan ka kadhalee kiyyaan ka kadhalee kiyyaan haadha hoggatu jette sanittuu bar viidiyoo san akkasuma waraabdee kan saalfanne nama dheerati ergiti daddaftee maal jechuu amma isii yeroo san uf eeybisitamoo isa eeybisite wama inni barra haguma takka
wama amantii kana hordofuuf haguma takka namoota gurguddaa hayyoo hojii ooluuf isa eebeessuuf dubartii muslimaa taate isa eebeessuuf kan hojjettee jechuu qabsoon isii isa xiqqeessu isa gadi godhu sababni hoo osoo inni duriyyee wayii ta'e viidiyoo kana noraabbattu osoo namichi kun nama dhalaa walirraan buusee baasoo hii godhe mucaan kun viidiyoo kan irraa noraabbatu turte garuu waan mucaan nama imaanaa ta'eef waan mucaan nama gaarii nama guddaa hojii ooleef waan inni sheekas ta'e ilmi isallee barataa jiruuf sheexaanatti taatee raawwatte viidiyoo tura har'a gadi lakkisanii jechuu maaliif muslimni muslimatti diina ta'uun maaliif muslimni wal xiqqeessuun maaliif muslimni wal eebeessuun habiibti atiin dubartii qulqulluu taatee zanaa jettee liifira teettee mirqaantee irraa haasoyita inni dhiira maaliif maqaqama no yoo ta'ellee si ika saalfachuu qabu diqaalaa ilmoo biyya keetti raawwattee biyya ormaatti akka barbaade liqiskistu maaliif kofoodhaan dura deemti ture ilma dhiirati miti mana isaa keessa mana muusii keessaa osoo ta'e ilmi dhiiraa gaafa dhufe seeraan uffattee haga feete qaamtee dhiistee raasaa guddaa aadaa sii ta'uu danda'a qaamuun jechuudha kin uffattee seeraan barcaa fi qofa yoo qamaate min jiggiraallee dhiira eenyuun assaasaa'uu fi isa mana yaamatanii raawwatanii ergasii surree fi mataa faqreessanii duuka deeman maaliif luginnaan akka kana ergasii amantii xiqqeessanii jechuudha amantii xiqqeessan amma sababa isaanii kana wanni miidiyaa kanarra arrabsamaa jiru sheekotii xixiqqoo sheekotii xixiqqoo isin xixiqqoon sheekotii xixiqqoon ni jedhamaan jiru ilmiin xiqqoo hin qabdu namni tokko dilii fedhe yoo hojjetee yoo toybate wallaahi billaahi ati har'a nama sanirraa dubbattu namni sun laayifii san dabarsee jira har'a garuu laayifii biraa keessa jira sodaa rabbiitiin jira har'a garuu ibaadaa isaatirra jira har'a garuu san dhiifama gaafatee yoo rabbiirraa toobaan isaa qeebalamtee jirti ati garuu dilii tantee xiqqishullee taata sirra hafte sirraa dhiqaa waan jedhu wahii sooftii namoota harka keette yookaan wayaa adii wayii namoota harka keette akka nama dilii nama sanii taafte yoo irra jiraatti yoo badiin xiqqoon isii zambii xixiqqoon irra jiraatti akka zambii sana irraa dhiqan gootee nama san qulqulleessite malee nama san yookaan mu'aazin isin gosa keessaan jirtan eeybessaan jirtan qulqulleessaa jirtan la'annu leesh inni dilii keessarraa toybatee toyban isaa rabbi biratti qeebalamuu dandeetti isin garuu har'atti sababa isaa sheekotii sababa isaa amantii sababa isaa waa meeqa xiqqeessu jirtan inni dhiira si jammar wanda dafallaganu eenyummaanu ilma dhiiraa rabbi bisaa rabbi waliin beeku waan inni keessa oolee bulu isin dhalaa kan saalfanne akkamitti dhiirarraa dubbattiisi maal isin manni akkanaa kun manni saalan beenu manni hayaa hin qabne manni baalageen camlaaqaa warabbal kaaba shuu haadaa haki dhaleekiyyan argeessanuttuu jechuu akkana awuzu billaa mina shaytaan rajiim maan nashaan je'eennu taanana gohii kana geettee os ilaala mucaan ilma kan kee fakkaata mucaan ilma kan kee waan ati dhaltee guddiste fakkaata mucaan kun jechuudha gin akkasi assaasaatee viidiyoo waraabbachuu waan beekte viidiyoo waraabdan wallaahi qiyaamaatti gaafatamta abadan qiyaamaatti gaafatamuuf teetti inni garuu qulqullaa'aadha rabbi biratti illee nama biratti illee la'annu leesh dilii isaa isin turraa dhiqe warri isaa arrabsitan warri isa eebbisitan warri gabbaastan isin turraa dhiqe minum nagar duraa isin duraan waan badii fedhe yoo godhe toobateeti kan imaana keessa jiru kan hayyoota hojii oolu kan jaalatame nama rabbi jaalate namnu jaalata namoonni hedduun mucaa kana hin jaalatan feemasa miidiyaa kanarraa keessaa namoonni hedduun mu'aaz kana ni jaallata naa dhalaa akkamiin dhalaa akka kana dhalaa dhiira waraabbataa luka bala ati eenyuun eebessaa jirtan naa galuu jiibar eenyuun eebii godhaa jirtati ati si'ii barka saalfachuu qabantalli dubartii luka balaqqaxxee dhiira afaan keessa dhungataa ilmoo biriyaa qabaataa kaameraa waraabbatteetti yaadda sanittuu immoo yeroo san keessatti inni uf shakkee jennaan viidiyoo na waraabde jedhee inni uf shakkee jennaan daddafteetti viidiyoo silkiisii keessaa haquuf ilmi dhiirarratti sheer godhatte maal jechuun dhalaa akkam taana nati gosa akkamii taana nati baalagee akka kamii taana nati noormaaliidha si bira wanni akkanaa hojjechuu sii galee kanaaf saala fi haala fixattee hayaat akka malee surree fi rifeensa isa duuka deemtee ergasi kaameraa irraa waraabbatte viidiyoo saniif shakkitee illee waan ofii baalagee taateef waan ofii nama waraabuu beeytuuf suuraan akaafate jettee shakkitee akkasii dogongorsiistee jechuu mucaa kan innaa har'ammoo akka nama cimaa hagana geettee jaartii mataarree kana taate fuuldura namaa teettee saala takka malee akkana yoo haasoytu uuzu billaahi mina shaytaan irrajiim maali dhalaan akka kana yaa rabbi kiyati yaa rabbi zabana keenya kana tolcha siin dhala mamma akkana taatansi
maan saalfannesin maa adaba keessa hin eeggan eega ilmoo qabaattettu hin duuba ilmoon kan keessaa miidiyaa kana wajjin laalee hosoos argee ummaanti akkana jedhee har'a akkasii balaqqaxxee siitu saalfatuu qaba wallaahi wabillahi mu'aaz minim nagaran isarraa ganatan hagatan isarra laallee mungkin isaa miti bar mu'aazinni guddaa aalimni sababa intala takka bar sababa intala takka mu'aazinni guddaan zabana nabiyyoota sababa intala takka dura tarteef maal ta'an itti geeffadha kara komantii inna kana ijoollee shabaaba ganaa lafaa dhufaa ilmoo isii akkasitti gongortee kaameraa waraabbatti dhalaa akkamii taadalli kiskisii baalagee jechuu baalagee dura gubbaa nama fakkaattanii nama yaamtanii eegasii nama nyaattan dhiira daffaruu eegaltan bilginnaa keessan dhiira daffar hin daffarte wallaahi situ daffare isaa miti situ daffare maaliif ati haadha fakkaatta isa biratti jechuu nama boodallee taate ABC fi malee isaa fi miti abdii kuttan nadheen abdii kuttan ofillee immoo adaba keessan qabadhaa shinshini keessan maradhaa ta'a nadheen abdii kuttetu dhiirallee maqaa balleessaa jira nadheen abdii kuttetu dubartii biyya araballee maqaa nyaataa jira dubartii muslimallee maqaa nyaataa jira nadheen abdii kuttan warra abdii kuttan warra abbaan fedhe qaama keessan akka barbaadetti taphatu jechuudha warra saala fi haala takka malee hojiin keessan biizinasa qaama keessanii ta'e wasakkiin isin kan jechu dhalaa biyya araballee maqaa balleesse isin wallaahi ummata abdii kutaa ummata bultii namaa bichaa diiguu bultii namaa bichaa qofforuu jireenya namaa hinaafu ufii bultii hin qaban shan heeruman shan hiikan hiike heerume halaala rabbiitiin heerume halaala rabbiitiin hiike tu auzu billahi min shaytaan rajim ara dubartiin hayaadhaan tolte diqqishullee taate adaba godhadhaa qiyama nutti ndidabsiisna mee suuta jettee nutti haa dhuftu qiyama sun suuta jettee nutti haa dhuftu suutuma jettee nutti haa dhuftu mee dhiisaa billahi aleekum alalaqal ilmaan teenna maal taati miidiyaa kana gubbara akkam gooname miidiyaa irraa ilmaan dhorguu hin dandeettu gin jaartotiin akka kanaa kunniin yoo miidiyaa balaasha'an ilmaan jaartotii kanaa booda akkam ta'an haadharraa maal sirraa maal baratti ilmoon tante taate biyya gattee baate sanuu haadhaaf ilmoodhaan kakatte sanuu ilmoo kan qabne dhoyfattee wayyaayyuu bar akkisaan haraama dalaguun zinaa dalaguun talkaskasuun isaan biratti akka noormaalii ta'e fuula isiit irraa beeksisa namni xiqqishuma isii hayaa godhata bar xiqqishuma isii quuxaa bar xiqqishuma isii gadi mataa qabata bar ani akka goonaan ani akka godhe osoo inni isii waraabin ufumaa isiitti waraabdee jechuudha wasaka isii qofaa fi miti dhalaa hedduutu jira wasakni jechuudha hundumti keessan dhalaan hedduun keessan hin jirtan kan osoo inni niitii akka qobeetan dhayxanii jala jantan dhiira namaa lubbuu ka jettan deemtanii jira ijaarsa namaa jira ummata diigama rabbi jiru keessan haa diigusi warri nama jala deemtanii bultii namaa qottanii bultii namaa diidan dhalaa baalagee rabbi inshaallah dhala keessanillee sin haa goysun dhalinallee sin ilmollee arginallee maaliif jennaan adaba dhabdeef waan duriyyee taateef waan baalagee albula taateef baazawee tarbiyaa baddeeti miti maqaa faamilii keetillee balleessuun laannuleesh biyyaa baatetti biyyoormaa keessatti dhiira kaaniif kaa walirraan korsistee buustetti ergasii haalaa fi saala fixatte haalaa fi saala dubartiin gaafa dhiira jijjiirte haalaa fi saala fixatte wanni isii irraa saalfate tokko hin jiru isii biratti noormaalidha wanti nama qaanessu hundi isii biratti akka waan noormaalii wayiitti leellifamee haasa'ama akkasi beetan dubartii dhiirri hedduun itti fayyadame haasaa arraba isiitti irraa beetan hin salphattu waan jettu uummata ija akkana libsattu jechuudha dubartii adaba qabduun beeksisti osooyyuu jaarsi kan keetiin wal dhabde jaarsi tokkochisu yoo deebar jireenyi kan kee hundi deeme jechuu miti bar xingirra haa jedhu deebitee ofitti qalbii tante of ijaarte adaba kee godhatte nagahan jaarsa biraa kaalaala heerumte ilmaan kee hortee guddisuu ni dandeetta bar akka waan tokkochi tare sun akka waan tokkochi tare sun jireenya kan kee guutuu fudhatee tareetitti abdii kuttee maqaa dubartii muslimaa balleessita maqaa dubartii oromoo balleessita bultii namaa keessa deemtee qotte dhiirsa namaa malee dhiirsi biraa sitti mi'aawu ashqaa baacii maal gaarii kam qabaattee dhiirsi namaa sitti mi'aawu si jammar ka osoo niitii qawsitti taphatu hundisaa bar ka osoo niitii qawsitti taphatu hundisaa faayidaa kanaaf habiibti yeroo asitti dabarfachuuf maalu yoo ta'e haga niitii isaa sin jaalatu sin kabaju macawachaa waan taateef
زبالة وان تاتف من دي لكنت لقطيت مكنا قتوسا وان تاتفتي أدبا كيسا ورا بقى إن شرمت إنا بيور ما كيست بقى أدبا كيسا ورا أكلا كيسني نجا كيسني متى قبض هيرو ما تكتو جنجرات هن قتنا بلتي دي سنشاني جهدي ليرا وتني بلتي شاني جهة أنا ما نديجنا ما تديك جم ما توسخ إني والله بالله لازم أن تك فهم بدأ دبدين بيك ميجا هرا جرود ألانتينا يروح الدون دبدي جدي ميرو ما كيسا جلاف قابل إيسا جن باي يقف كيسا باتن of keessa baatan akka badaaf keessaa baatan ofitti dachaa bakka ofitti dachaa maqaa amantii keessanii nyaatinaan dhagara nuti dhalaa kiristaanaa biratti isinu maqaa ardii balleesse subhaanallah fasaada biyya ormaa ka balleesse isinu bar du'aaf ijaazatti jaarsa kan kee dhiisuun bar yakka bar inkorti batammaan nagaa adaba qabeettiin tun jaarsa kan kee du'aati ijaaza bira dhiiste bar halkan takkan bulchitu bar anko akkaate bira seenti مواميك أنا جاها أولا جويا خنا جوتو كم من عجباني أنا هذا الموت أنا كبجك أبا أنا أبا مناك يلينين كبج هملي سليني هملي يليني وان أكنا هراين دبّر رجلي ملي وان أبليون كي هي سندي منينا همتا أولا وان هريون إسان جوتو هريون إسان جالتن وان إسان جارس إسان يوجنتا أنجتشون سيسما سكتت أنا ما جرجتشون بدأنا ما دبّر بدأنا هيا قد أدبا أنترون تندونيو أعوذ بالله من الشيطان